amma baay'ee biyyi keezii kun argamaa jiru Finfinnee irraa immoo fardaanis konkolaataadhaanis dhukaanis namoonni magaalonni yeroo gabaabaatti namni keessa dhaqee galaa oolu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma biyya Ameerikaatti kan uummanni dhumaa jiru Niiwuorkitti aansee sana Niiwu Jersiitti boordarii godha uummanni Niiwu Jersii dhumuu jalqabe jechuudha magaalota itti boordarii kanarra jirantu moora feeksitaa keeziin tokko salphaadhumatti Bishooftuutti irraa argamu dhaqee Harargeetti dhaqee argamuurra keezii kan fa'itti kan argamu fakkeenyaaf magaalotuma warra nu amma qulqulleessinu hichaa jiru kana keessa amalli dhukkuba kanaa qilleensarra sadii ol turuu kan danda'u wantoota adda addaarra immoo kan sa'a 4-5 turuu kan danda'u jedha miidhaan dura isaa kanarra gahaa jiru isaan kanatti xiyyeeffanne fakkeenyaaf dhukkubni kun biyyoota guddatan warra akka Ameerikaa kan jilbeeffachiisee fi warra akka Irooppii immoo kan boossise warra Itaaliif argaa jirra gara biyya keenyaatti immoo gaafa dhuftu eegumsa waaqayyootiin jirra malee yoo uummanni keenya dafee irratti dammaqee wanta kana sodaatee eeguu baate mana tokko keessaa reeffa 5-10 ba'ee amanaan sababiin isaa uummanni keenya ammayyuu awweerii ta'ee jiru waan ta'eef kana gochuudhaaf immoo gaheen hunda keenya taphachuun barbaachisaa waan ta'eef warri biyya alaa warra biyya keessa abbaa qabeenyaa ta'anis wanta kana wanti kun gahee kan mootummaa miti kan nama dhuunfaa miti hankoo miti hankee miti wanta ardiitti dhufe waan ta'eef diina kana ofirraa qolachuudhaaf amma reemti mana tokko kiyaa reemti baay'ee bahutti eeguun nun barbaachisu qabeenya qabnu itti baafne amma danda'ameen uummata barsiisuus haa ta'u wanta kana qolachuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. PPE personal protective equipment warra jedhaman isaan irrattis hojjechaa jiran nuti warra akka maaksii gilavsii kana asinnee warra biiroo fayyaa Oromiyaa kanaan duras waliin hojjechaa turreerra beekumtii isaaniitiin waliin hojjenna gumaachuun namoonni warra biyya alaa jiran yoo danda'an kana gochuun barbaachisaa ta'a kana gochuuf immoo harka ofii keessitti gashuun barbaachisaadha qarshii amma danda'an gargaaruun barbaadan nama jedhu irratti hirmaachuu barbaadan balballi keenya banaadha. Yeroo hojii qulqulleessuu kana magaalota irratti hojjettan mee simannaan uummata biraa jiru maal fakkaata waan jajjabeeffamu wanti sirrachuu qabu ilaalcha ta'uu danda'a gochaan ta'uu danda'a. Keessumaa warri magaalaan kun nu laallate bulchaa magaalotaa fa'aa warra akkasii ammaan eenyu isaanii iyyuu hin beeku namoonni karuma adda addaa namni akkasii kana gochaa jira jechuun naa dhagaan na quunnamu soo magaalaa keenyaaf dura nu godha midhee isaanii argitu baay'ee si gammachiisa dargaggoonni illee ba'anii hojii kana irratti nu faana baay'ee hirmaachaa turanii baay'ee nama gammachiisa ilaalchi namoonni qaban garuu kan nama gaddisiisu naamsa koo guddaa ta'e akka darbu kan hin barbaadu fakkeenyaa fi mootummaan mana barumsaa cufeera lafa hojii cufeera namni akka du'a hir'atuuf akka galee maatii isaa barsiisu kana jajni ba'e garuu magaalota baay'ee irra deemeera hojii kanaaf olii gadeennaa deemu kan argu dargaggoonni mana barumsaatii ba'an 15-20 ta'ee balbalarra taa'aa yookaan karaa cufee ta'a ija kootiin kan hin argeetu jiraaf hin jira warri akka mana caatii lafatti qaban kun this is unacceptable barataan keessumaa qeerroof qarreen dargaggoonni keenya yeroo kanatti wanti kun dhugaa ta'uusaa baranii nummidhu jechuurra ati haala qabda anis haala qaba namni haala hin qabne abbaa qaba yookaan immoo obbolaa umriin jaaran dhukkubni kun warra gurguddaa miidha waan ta'eef isa kanaatiif du'a mana isaaniitti fuudhanii galuurra olii gadee deemanii itti gaafatamummaa fudhatanii tola ba'ummaa qarshii isaan gaafachuu dhiisuu danda'a baadiyyaa tokkorraati baadiyyaa tokkotti lukaa deemanii uummata isaanii barsiisuu qabuun jedha mee qorichicha ilaalladanii fatti yaa'an jiru warri kun wallaalumsarraa kan ka'edha namoota keenya tokko kana magaalaa tokko irratti argeera in general namoonni keenya kan nama gammachiisanii wal gargaaruu irratti wal faana dhaabbachuu irratti hojjechaa akka jiran argaan jira inni kun gahaa miti baay'ee itti cimeetti fufuu qaban jedha nama uummata kana baraaruu irratti saba keenyaaf hojjetu kamiyyuu nama nu faana hojjetu kana hojii kanatti uummata keenya baraaruu irratti hojjechuu barbaanna. Obbo Dassuu Tafarraa hundeessaa fi hojii geggeessaa Education and Medical Foundation for Africa dhaabbata jedhamu gaaffiif deebii dhimma yeroo irratti haala kanaan nuuf laattaniif hedduu galatoomaa jabaadhaatti fufaaga. Isinis warri VOA baay'ee galatoomaa. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ayyaala moonna irraa sanii qopheessin tattanuma. Ruufi rugutaa nagaa keessu nu bula jenna. Taardhatanuma. Taboriitiin walti tachaan. Ansoraa lakeeti. Afaan Amaaraatti ittaana.